Yooma siita yooman dogaraa keega yoomani si akkati yaaddatti si hojjedhee darba jettanii yaaddanii beektu waaqayyo keeroo yeroo san amma tureen dhiisaa harta malee siin jedha. Macaafaa erga warra Roomee barreeffame boqonnaa 12 lakkoofsa 9 laalla. Jireenya amantii keessaatii isa kutaa 23 laalla. Nama jaallachuun keessan jaalala dhugaa ta'u waan hamaa jibbaa wanta gaarii ta'e qabamaa jiraadha. Jaalala obbolummaatiin ho'isaa wal jaalladhaa. Walii keessaniif ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa. Waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaayinaa. Hafuura gubaa qabaadhaa. Gooftichaafis ofirraa ba'aa hojjedhaa. Abdii qabdanitti immoo gammadaa. Rakkina obsaa waaqayyoon kadhachuutti cimaa warra waaqayyoof qulqullaa'an rakkina isaaniitti gargaaruu keessaa qooda qabaadhaa. Keessummoota simachuutti dhimmaa warra isin ari'atan eebbisaa. Isaan eebbisaa malee hin abaarinaa. Warra gammadan wajjiniin gammadaa warra bo'an wajjiniis bo'aa. Waa'ee walii keessaniif yaada tokko qabaadhaa. Isin ol of qabuu hin yaadinaa. Warra gaddeebi'an wajjiniin jiraachuu baraa. Ni ogeessota ofiin jettanii ogummaa keessan of duwwaadhaaf hin godhatinaa. Namni hamaa yoo isin irratti hojjete deebiftanii hamaa irratti hin hojjetinaa. Waan fuula namaa hundumaa duratti fudhatamaa ta'e yaadatti qabadhaa. Nama hundumaa wajjinis nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan wanti danda'amu hundumaa godhaa. Michoota ko ijaa baasuu eekkamsa waaqayyootti dhiisaa malee ofii keessanii ijaa hin baafatinaa. Caafata qulqullaa'aa keessatti waaqayyo gooftaa ijaa baasuun kan kooti ani hojii namaa mataa isaa irratti nan deebisa jedhee dubbateera. Iddoo tokkotti immoo diina kee yoo beela'e nyaachisi yoo dheebotees obaasi. Kana gochuu keetiin gaabbee akka inni yeella'u hin goota jedhamee caafameera. Waan gaariidhaan isa hamaa mo'i malee hamaan sin mo'in. Harka keessan of fudhadhaatii maqaa waaqayyo abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutti dubbiin kee hunduma keenyatti biran darbiin nutti haa dubbatu. Akka dubbii keessa qulqulluun dhageenyeef hamaa achas faca'u qilleensa namaa sammuu namaatti faca'u ammaa kaasee kan gaadiyame haa ta'u. Nama amane gooftaa Yesuus Kiristoositti amane jireenya amantii wajjin deemu keessaa wanti barbaachisu qajeelfama nama amane ilaallaadha. Fakkeenya tokko isinitti hima. Wanti hundumtuu seera qaba. Seeraaf heera jira. Namni wanti kamiyyuu seera gararraa miti jedhama. Dhugaadha. Seera gararraa miti. Amma garuu seera gararraa taaneerra. Seericha kan caalle maanni beektu ayyaanichatu seerichi gararraa nu godhe. Seerriin faradaa, seerriin ajjeesaa, seerriin kutaa, seerri achumatti dhaabsisa. Hamaadha seerri. Ayyaanni garuu maalidha? Gargaaraadha. Ayyaanni keessa si beekaadha. Ayyaanni si hubachiisaadha. Ayyaanni gorsaa gaariidha. Seerri garuu gamgolee si qabnaan dubatti siquu hin dandeessu. Bakka si qaba, huma si qaba. Jedhee jennaan jedheera bakka. Ishaaramuun hin danda'amudha. Bakka seera waan ta'eef. As deebi'aati Israa'eliif seerri kaa'ame. Sangaan kee sangaa ajjeefna sangaa reebamee ajjeefama sangaan kee. Gumaas akka hin falamu. Seerri seeradha. Ayyaanni garuu maal ni beektu? Ayyaan seericha gararraatti jabaadhu siin jedha. Qoy waadee goggorteetta garuu maal ta'edha? Jabaadhu keessaan si baasaa jedha. Fakkeenya tokko isinitti hima. Ayyaanni isa kanaafi maal godha beektu? Seerri kan hin tuqinaa jedha taanaan hin tuqinaa bakka. Bakka hin tuqnaan hin cita harka kee jedha bakka haaluma kee cita. Eeganii tokko kaan immoo seerri dhufeetu seera isa mootummaa isiniin jedhe miti. Seera bara amantoonni kee turan seeraati. Abbabe maaliif akkas goote? Amaanu'eel maaliif akkas goote? Nan dogoggore ayisamaam. Sirraa cita harki keessi hin jenne maaf dhufteedha? Maaloo naadhiis? Gede jabeessa. Naadhiisi maaloo hin kadhatu jiru. Maa dhuftee amma harka kee cina siin jedhee barreeffameera kunoo ilaallee sii dubbiseera. Seera. Harka isaanii kutee deema. Maal kutaa? Bakka harka isaanii kutanii qofa harka isaanii deemu. Harka isaanii tokko tokkoon deemu jechuudha. Maaltu kute? Seera gadi jabeessa seera. Dhiisii wanta jedhan immoo ilmi namaa sammuun namaa jireenyi namaa dhiisii waan jedhan immoo itti fiiga. Seeraaf namni wal jiraatu. Ayyaanni garuu maal jedha beektu? Isaan kaa lamaaniif ayyaanni akka jedhu kun yakkadhaa'edha. Kun cubbuudhaa'edha. Kun siif hin malweedha. Kun sin barbaachisuudha. Sin madaalu jedha. Siin oli kun jedha. Ati isaa olidha. Kun kolkolleedha jedhee sitti ayyaanni. Hin tuqu diingata. Inni qomas hin tuqu. Amma moonyi dhufa ayyaana dhufa. Soori hin gadda ofitti. Baay'ee na gaddisiiseedha. Maaliif akkas gootan jedhee gaafa gaatu? Nan dogoggore. Siniif dhiiseeraadha. Kun maalidha? Siif dhiiseeraadha ayyaanni. Ittiin deebiinaa jedha. Inni ummisa duriirra caalaa akka isaan ittiin deebine maal dabala beektu? Simboo dabalaaf. Ayyaana dabalaaf. Hafuura dabalaaf. Maal godhe beektu jabaadhaa kana booddee ittiin deebiinaa almuumna sinii dabaleedha. Akkasi ayyaanni. Maaliif farfattu gaafattan? Isa kana namaa dhiisa inni isa. Hin kutu harka nurraa. Qajeelfama qaba ayyaanni waaqayyo. Seera waaqayyoo jiraachuudhaaf. Seera ayyaana waaqayyoo jiraachuudhaaf maaltu barbaachisa beektu? Nama amantii ta'uudha bakka.
seera waaqayyoo jiraachuudhaaf nama amantii nama jaalala dubbii waaqayyoo dhaggeeffatame kana barreeffame kana dhaga'u waan sana practically agarsiisu gaafataan jireenya keenya keessatti jireenya waaqayyoof jiraachuu jireenya amantii qajeelfama jireenya amantii jiraachuun baay'ee nu salphata. Garuu kakuu haaraa kana keessa teenyee jireenya kakuu moofaa gootonna yoo ta'e siinoo tiraakiin goototee jireenya kakuu haaraatti nu gashu. Ilaa konkolaataa bishaan oqqee keetti gufte laaqiin qabe boolla keessa gufte konkolaataatu goototee isa konkolaataa kanumaaf oomishee konkolaatichi gommaan isaa jabaataa goototee akkatti ishee qabee sana qalee fuudhee gashu. Nama mee ayyaana waaqayyoo araara waaqayyoo argate kana ammayyuu galuu fidide calluma jedhee jireenya kakuu moofaa keessa jiraatu jireenya kakuu moofaa keessa iyyuu immoo walii isaa wallaalee burjaaja'u har'a garuu waa dubbii tokko dhufeera. Akkasin jedhu waaqayyo waanuma gaarii ta'e hojjedhoodha. Haleluuyaa. Qaxxiyoonas keetti ilaallu maanni beektu Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 9 kaane nama jaallachuun keessanii jaalala dhugaa ta'uudha. Kun seera ayyaanaati. Nama jaallachuu fi amala namaa jibbuun garaagarummaa qaba. Iyesuus amala keenya wajjin nu jaallate. Dadhabina keenya wajjin nu jaallate. Wallaalummaa keenya wajjin nu jaallate. Cubbuu keenya wajjin nu jaallate. Abasaa busuu no. Nama tokko jaallachuudhaaf xonqaayii waan ta'eef jibbita miti. Murtuu waan ta'eef yookiin immoo faayidaasii waan si kennuuf jaallattas moo miti. Nama waan ta'eef nama tokko hin jaallatta. Amalli seera ayyaana waaqayyoo keessa jiru nam tokko nama hiyyeessaa ta'u sooressaa ta'u diina keeyyuu haa ta'u nama waan taateef hin jaallatta. Garuu maal jibbita beektu amala isaa duukaan buutu. Amalli isaa dogoggora taanaan amala isaa hin jaallattu. Yesuus gaafa gara isaatti namoonni baqatan sagalee misiraachuu lallabe maal jedhe beektu cubbuu jibbaa jedhe. Cubbamaan jaalladha cubbuu maalan godhaa amala cubbuu jibba jireenya cubbuu jibba. Cubbuuchuun seexanicha hojii seexanaati isa jibbe namummaa isa cubbuu hojjete garuu jaallate qulqulleeffate. Nama tokko jaallachuudhaaf sababiin hin barbaachisu nama waan ta'eef nama ni jaallanna. Jireenya namaa keessatti nama jechuun garuu inni tokko xaxaa baata inni tokko dukkanatutti fayyadama tokko ifatutti fayyadama tokko wallaalummaatutti fayyadama tokko immoo ogummaatutti fayyadama waan garaa garaa jira. Nama kana jaallachuudhaaf qolaaqumboodha fooniin gaafa yaaddan akka nama lammaffaa dhalate tokkotti gaafa yaaddan garuu nam tokko nama waan ta'eef jireenya isaa keessa taa'ee isa hamaa hojjetu keessaa jibbina nuyi. Maaliin gaafattan jireenya isa lammaffaa dhalanne sanaan keessaa jibbina lolla ittiin mormina furicha keessa nama sana bilisa baasuudha gaheen keenya. Kun jaalala. Nama jaallachuun keessa maalaa ta'udha garuu kanatti isa dhugaa ta'u jechuun isa kana. Nama jaallachuun keenya isa sobaati gaafa jedhamu gorumaan ni beektu nama nu jaallate jaallachuudha. Asumarraa kutaa baay'ee dubbata warra sin ari'atan jaalladhaa simadhaa jedha. Inni kun seera ayyaanaati. Maal jedha beektu wanta hamaa ta'e jibba isa gaariitti qabama isa hamaa ta'e maal ta'a jibba. Amma kun doomatu gede beetti deebi'a. Namni seera ayyaana waaqayyoo keessa jiraatu isa hamaa ta'e maal godhaa hin jibbu. Jibbuuf ciiga'uun gargari. Ciiga'uu jechuun matumaayyuu waan dhiifaman qabnee fi fayyuu hin dandeenye jechuudha ciiga'uun. Jibbuu jechuun garuu tariiti amalli sun hin fayyaalata jedhanii isa kaawwamudha ciiga'uu fi jibbuun gargari waan ta'eef. Nam tokko hamaa hojjeta yoo ta'e hammina isaa jibbina. Hamminni sun nama sana keessa waan jiruuf jibbine. Hundee hammina sanaa immoo maal taana hin ciiggaana. Nama sana seexana goone ilaalla miti. Hangafa seexanaa goone ilaalla miti. Wanti hundee wanti hamaan keessaa baay'ee ciiggaana jechuudha. Kun ayyaana. Haalleluuyaa. Kun ayyaana. Wanta hamaa ta'e jibbaa jechuun isa kana. Hamaan maal laata? Keessumaa Roomee boqonnaa 12 dubbiftan namoonni tokko tokko nyaatillee hamaa jedhanii fudhatu. Isa kana walitti hin faradinaadha Phaawulos. Isa kana walitti faraduu mootummaa hin dandeessanidha. Firdii hin qabdanidha. Faraduu hin dandeessanidha. Waan hamaa ta'e jibbaa isa booda isa gaariitti immoo qabamaadha. Amma immoo ilaala. Gaarii isa ta'etti immoo maal taana? Michummaa isaatti dhiyeessina. Yaada gaarii, ilaalcha gaarii, hojii gaarii, hafuura gaarii. Isa kanatti immoo michummaa horan. Kun nama lammaffaa dhalate seera qajeelfama nama amantiiti. Ulfina walii kennuudhaaf wal dorgomaadha. Amma mana ijaarrachuuf wal dorgomaadha miti. Konkolaataa bituuf wal dorgomaadha miti. Faarfannaa wal caaluuf wal dorgomaadha miti. Lallaboo wal caaluuf wal dorgomaadha miti. Walii keessaniif ulfina kennu. Garaa kee keessatti immoo nama salphisuudhaaf yooman kuffisa, yooman dadhabsiisa. Akkamittan jecha kanaan cabsa jettee gaafa yaaddu hundee wanta si keessaa dubbataa jiru nama lammaffaa dhalate miti. Hundeen si keessa jiru nama dulloomaatidha. Addaam isa durii si keessa haasa'aa jira jechuudha. Addaamni durii kun immoo harrayyuu nama keessa tataa fayyaa matee ta'a addaamni durii kun. Addaamni durii kun hin gototama beektu waan gototamaadha. Waaqayyo gaaf tokko addaami isa durii tokkotti bishaan irra dhangalaasee deebii addaamichi itti godhatee keessaa ba'ee namni saddeet gadi bu'anii ammas addaami isa duraatti deebi'an. Addaami isa kakuu haaraa dhufee ajjeese. Addaamni dulloomaan kun egaa ulfina namaa kennuu nama salphisuutti fiiga. Har'a namoonni nama salphisuu jaallatan waan hamaa dubbachuudhaaf dheebotan garaan isaanii gagammadu gaafa hamaan koo gaafa gammada warra akkasii maal ta'u beektu addaamtu badaan duune. Akka addaamtu jira. Addaamni kakuu haaraa garuu ulfina walii kennuuf walii dorgomaan hojiisa lammaffaa dhalachuudhaan. Mee ofii keessanii hojii malee isinii kenna. Namaaf gaarii baay'ee haasofta. Nama jechuun baay'ee jaallatta. Addaam isa moofaati hin dandeenye jireenya kakuu haaraa sana dhamdhamuu hin dandeenye. Fooliin isaa nu biraan hin ba'u. Shittoo utuu hin dibatiini natti urgaa hin jennu miti. Dibannee kaanee maal jenna garuu natti urgaa jira jenna. Ilamee Kiristoos Yesuusiin ayyaanicha akka uffataatti gaafa uffannu jireenya waaqayyoo dandeenya jiraanna. Sirna eebbisa alkool fudhaa amantiidha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbadha. Ammaa kaasee bara jiraatan hundumaa keessatti addaaminni kakuu haaraa kun jireenya kee haa dhuunfatu. Qajeelfamni kakuu haaraa kun jireenya kee haa dhuunfatu. Haleluuyaa.
isa kana kanan barbaadu. Yooman waaqayyoof siif ta'ee darbaa jenna jireenya keenya keessatti. Yooman sii ta'ee darbaa jenna. Yooman sii ta'ee darbaa. Yaaddanii beektu? Yooman sii ta'ee darbaa. Yooman sii ta'a. Yooman iddoo garaa kee ga'a. Yoomanii si akka ta'e yaaddetti siif hojjetee darba jettanii yaaddanii beektu? Waaqayyo akka yeroo san amma tureen dhiisaa harta malee siin jedha. Ani yeroo tokko kanan kadha. Yooman garaa kee ga'a. Yooman garaa iddoo garaa kee ga'a. Jireenya tuma jedhee jiru booda annaan sun bishaan argatee ta'e. Yooman garaa kee ga'an suni dinqii gadi buuseen garaa isaa gaamiti yeroo san. Iddoon ofii koo yaadee ga'een garaa isaa gaamiti. Ammuma sa'aatii kana waan inni irraa barbaadu ta'een garaa isaa ga'an. Gaafa nuti wal kabajnu afur qulqulluu nutti boqota beektu. Sini boqota baqa. Baay'ee dhangalaa. Walii keessaniif gaafa ulfina kennitan. Walii keenyaaf gaafa ulfina kennin. Walii keenyaaf gaafa kabajaa kennin. Walii keenyaaf gaafa hafuura ho'aadhaan wal siman. Hafuura gammachuutiin gaafa walii kennin. Hafuurri qulqulluun gidduu keenya buufata. Bartoonni maaliif amantoonni itti baay'atan bartoota beektu? Wajjin gama taphaqonnaa lama lakkoofsa 42 ilaaltan. Amantoonni dha bartoonni waan qaban maal godhu walitti fidatu. Gammachuu qabu. Jaalalaa walitti dhufu. Sababii kana ta'eef waaqayyo gidduu isaaniitti dinqii godha jedhee geetu immoo namoonni tokko lamaan dabalamaa deemu. Keessaa yaadeemu itti dabalamaa deemu. Bidiruu keetti. Bidiruu amma keessa galle kanatti namoonni akka itti dabalamu barbaadu yoo ta'e walii keenyaaf ulfina kennuu jalqabnaa waaqayyo ulfina nuu kennuu jalqaba. Haleluuyaa. Hafuura gubaa qabaadhaa. Hafuura qorraan qabaatiin jechuudha. Hafuura gubaasaa qabaadhaa. Ho'aasaa. Abbaneessitanii deebitanii itti nafarsiinaa jechuudha. Gubaa jechuun maal beektu? Hafuura gubaa jechuun haleluuyaa jechuun hafuurri gubaa. Inni kuni sagalee guddaadhaan haleluuyaa jennudha shi. Sagalee jabaadhaadha. Suma kana jechuu hin dandeessanii baay'een keessanii immoo. Afannaa dhibbaaf ja'a qarbisaa haleluuyaa jechuun maal jechuudha? Waaqayyoof galata dhiyeessuudha. Waaqayyoof galanni hin ta'a jechuudha. Kanaaf hundumti keessanii haleluuyaa jechuu dandeessu. Mee dubbadhamee haleluuyaa dhaame. Haleluuyaa hunduma keenya fayyadamaa jechuudha. Isa taa'anii dubbatu sana immoo yoo isinii kenname jedha. Hafuura gubaa jechuun maal beektu? Kennaa gubaadha miti. Kennaa ayyaana isa gubaadha miti. Lisaana isa gubaa jedha miti. Hafuura gubaa jechuun hafuura yeroo hundumaa waaqayyo wajjiniin hariiroo ho'aa qabu, hariiroo ifaa qabu. Gubaa. Waaqayyo waliin dhaga'u hafuura gubaati kun. Hafuura hin qorrine dhagu. Akkas jechuun jireenya isa lammaffaa dhalate kana qabaachuu jechuudha. Jireenyi lammaffaa dhalate kun hafuura gubaa hin qabu taanaan dhalateera jechuun dandeenya waan. Hafuurri inni lammaffaa dhalate kun dhalatee gaafa ga'u garuu hafuura gubaa qabaata. Yoo beelees Yesuus jira akkasumatti gubaadha keessa isaa gubaadha. Haleluuyaa. Yoo namni qorumsi irratti ka'ees yoo dhukkubni itti baay'atees lafa dhukkubaa mana siree taa'eet haleluuyaa galanni waaqayyoof haa ta'u ani mana jireenyaa hin qaba mootummaa bara baraan qaba nama jiru jechuudha hafuura gubaa jechuun. Maana na jeeftu ati nan kuttu ati na baasi meesi jettee isa keessu miti. Hamma foon koo lubbuun koo keessa jirtu na dandeessisi jetta. Waaqayyoof na hojjettu gooftichaaf hojjettu ofirraa bu'iti. Bu'ii ofirraa bu'achuun maal beektu? Yaada kootiin gaafa sinii ofirraa bu'achuu fi ofirra taa'uun garaagarummaa qaba. Ofirra taa'uu jechuun maal beektu? Waan saaduwwaa kan koo jedhee waan fudhatu duwwaa kan biraa kan jedhee kan hin fudhanne kan nama biraa kan koo jedhee kan hin yaadne. Ofirraa bu'uu jechuun garuu gadhuuf deebisuu jechuudha. Gadhuuf deebiftee gaafa gaatu waaqayyoof hojjechuun sii salphata. Indoo maal jedhu biraatti immoo beektu? Namaaf illee gaafa hojjettan akka nama waaqayyoof hojjettu maal godhaa hojjedhaadha. Fuula namaa laallattee dhufaa jira namticha jettee of hin godhin maqaafa. Namicha laaltee hojjetu hin ta'in hamma humni keessa ofiisan ofiis waaqayyoon naa kaffalaa jiranitti. Waaqayyoof hojjechuu jechas baanii faarfatanii utaaleen akka koo lallabuu duwwaa miti bolota. Waaqayyoof hojjechuu jechuun eenyummaa keenya kana fuula isaa fuuldura kaa'anii akka inni barbaadu kaa'uun iyyuu waaqayyoof hojjechuu. Eenyummaa sirrii kana waanuma waaqayyo yeroo waaqayyo nuu kenne fayyaa waaqayyo nuu kenne yeroo waaqayyo nuu kenne kana dibata waaqayyo nuu kenne kana himuun isa arganne mootii jiraachuun dhibaa'ummaa tokko malee waaqayyo wajjin jiraachuun birrii duwwaa kennanii galuu miti laa birrii keenya ta'een galtu. Jiru waan akkasii. Inni kun kennitanii eebbifamtu. Inni kun ofirraa abuu miti. Amala fayyuu kee agarsiisuuti. Nan eebbifamu jettee kan fudhattudha. Ofirraa bu'anii hojjechuu jechuun garuu jireenya waaqayyo keessa nu kaa'e sana jiraachuu jechuudha.